dubartiin tokko yoo dhugumaan si jaalatte wantoota 5 si wajjin gooti. Wantoota 5 kun maal fa'a? Tokkoffaa icciitii ofii, waa'ee dhuunfaa ofii, waa'ee keessoo isii sirriitti osoo sin dhoysin itti mijaa'ee sitti sin dhoysituu waan icciituu fi waan keessa sii jiru banaa gootee waa hunda sitti. Lammaffaa yeroo si wajjin jirtu baay'ee itti tola. Osoo hin beekini waa'ee gara biraatti seenuu ni dandeetti. Fakkeenyaaf kan akka saalquunnamtii, kan akka dhungoo si wajjin jiraannan bakka jirtu of hin beektu. Sadaffaa dubartiin tokko yoo baay'ee si jaalatte, dhiira tokko jaalatte waan ati jettuuniif baay'ee xiyyeeffannoo kenniti. Wanta ati gootuu fi waan sii gootuu fi waan ati timtu kan hunda xiyyeeffannoo sirrii kennitiif hanga waan ufii dhiitee waan ati barbaaddu sii gootuu tokkotti fedhii ufii hunda dabarsitee sii kenniti. Arfaffaa dubartiin tokko si jaalatte yeroo ufii baay'ee yeroo ufii irraa si wajjin dabarsi. Yeroo ufii ka jaalalaa, yeroo ufii ka waan biraatii hojjettu irraa kuttee si wajjin dabarsi. Yeroo hedduu si wajjin ta'uun itti tola. Shanaffaa yeroo si agartuu baay'ee kofaltii gammachuuf keessaa qabdii. Yoo si wajjin jiraatte ni gammaddii, ni kofaltii. Atachi jiraachuu sitti baay'ee itti tola. Gammachuu nama biraa wajjin hin qabaanne si wajjin qabaata. Mallattoon 5 dubartoonni yoo dhiira tokko jaalatan mul'isan kana. Viidiyoon kun isinitti tola, laayikii gochuun dagatina. Ammoo namoota chaanalii keenya faaraa otatan subscribe godhaa. Nagaan.